Itoophiyaan waggoottan jaan darban xiyyeeffannoo sagantaa ashaaraa magariisaaf kenniteen gaarreen bosona uumamaa isaanii gocha harka namaan irraa duguugameen qullatti hafanii turan deebi'uun magariisa uffachuun rakkoo hongeera deddeebiin mudataa ture xiqqeessuun karoora biyyattiin roga wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun qabattee hojjetaa jirtu kan milkeessuudha jedhan yuunivarsiitii Haramayaatti barsiistuu fi qorattuun saayinsii biqilootaa Alamnesh Baqqalaa akkasuma barsiisaa fi qorataan dhimma kuduraa fi muduraa Baqqalaa Kabbadaa addatti Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin turtii taasisaniin. Bishaan lafatti yoo gannamne tokko akkaataa saayinsii nuti amma dura barachaa tureen evaaporeet ta'e yookiin hurkeetti qilleensatti ol dabalama. Yeroo gabaabaa qofa achi sana taa'uu danda'a yookiin dachii keessa badaan. Biqiltuun naannoo sana jira taanaan garuu jiidhinsa dachee keessa jiru fayyadamuudhaan qilleensa kanatti hurka gadhiisaan. Hurki inni gadhiisuun eessa dhaqaa? Qilleensa keessatti deemee kuufama. Kuufamee egaa hanga duumessa uumee yeroo irra darbaa ta'u baay'atu. Roobni lafa sanatti akka roobuutiif tajaajila. Roobni jira jechuun immoo qotee bulaan haalaan oomisha isaa oomishachuu danda'a jechuudha. Egaa qotee bulaan akka kanatti oomishate wabii midhaan nyaataa isaa mirkaneeffatee jechuudha. Kanaaf biqiltuu dhaabuun hundasaaf iyyuu bu'uuradha. Mukeen dhaabbataan warreen firuutti nuti jennu kun warreen firaafiree ta'an kun yeroo dheeraadhaaf turuu waan danda'aniif akkasumas qilleensa naannoo saniitis ni jijjiiru. Dabalataanis immoo uummanni keenya qilleensa fooyya'aa qofa osoo hin taane nyaata irraa waan argataniif bu'aa qabeessa jennee abdanna. Biqiltuuwwan firiin isaanii nyaataman sagantichaan xiyyeeffannoo argachuun galii dabalataa argamsiisuun aadaa hojii qonnaa fooyyessuu keessattis qooda guddaa baataa jira jedhu. Harargee kana keessatti yoo fudhattan tanaan dura jijjiirama qilleensatti irraa kan ka'e uummanni hedduun asii buqqee gara biraatti ka darbe aadaa uummata naannoo kanaatti irree jijjiiree uummanni naannoo kanaa daagaa hedduudhaan biqiltuu dhaabuudhaan fakkeenyummaa kan qabu waan ta'eef amma kun jijjiirama aadaa kanaa fidee deebi'ee immoo diinagdee irratti irree hawaasni tokko naannoo tokkotti akka hin buqqaaneef irree waan tajaajiluuf uummata keenyaaf irree istaabiliitii iddoo tokko jiraachuu waan uumuuf kun waan xiyyeeffannoo gara fuulduraatti irratti hojjetamuu qabu jechuudha. Biqiloota mukeen kan nyaataafis oolan akkasumas bosonoomsuudhaafis kan fayyadan yoo dhaaban biyyee isaa kunuunfatee akkanumas immoo haala qilleensa baramaa naannoo sanaallee jijjiiree lafa qabuma sanarratti muduraas kuduraas midhaan nyaataaf oolan kaanis waggaatti yoo barbaade yeroo lamallee oomishuu akka danda'uudhaaf shakkii kan qabaatu. Ooyiruu dhuunfaarraa hanga gaarreenii fi lafa diriiraatti sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuuwwan kuduraa fi muduraa waggoottan jaan darban dhaabaman wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun cinatti alergii dabaluun gargaaramtummaarraa gara oomishtummaatti ce'uun maqaa biyyattiis guddisuu danda'a. Itoophiyaan Afrikaa keessaa miti akka addunyaatti iyyuu qabdu wabii midhaan nyaataadhaan eeggattummaa keessa jiraachuun maqaan hedduu dubbatamaa ture sirriidha dhugaadha. Har'a garuu ashaaraa magariisaa jechuudhaan kan dhufe kun akkasumas yoo sirriitti dhaabne kunuunsine keessumaa faayidaa gosa lamaa kan kennan biqiloota akka sila jechaa turre kanneen akka avukaadoo, paappayaa, buna akkasumas aappiliifaa wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuutii miti bira darbee maqaa sana ofirraa jijjiiruu miti biyya kaaniif gahu. Amma yeroo ammaa kanatti Itoophiyaan avukaadoo gara biyya alaatti erguun kuni ilaalchi biyya alaa Itoophiyaa irratti qabdu ni jijjiirama jechuudha. Kana qofa miti. Muuza erguun ni danda'ama. Baalli shayiitirree gara fuulduraatti bal'inaan amma dhaabamaa jiru kun qilleensa naannoo jijjiiruu qofa osoo hin taane inkaamii yookiin galii biyya kanaatirree jijjiiruu keessatti gahee guddaa kan taphatu ta'uu isaati. Biyya magariisaa nyaataan of dandeessee dhaloota dhaalchisuuf immoo namni biyya isaa jaallatu hundi gahee isaa baachuun ashaaraa isaa kaa'uu akka qabus dhaamanii. Siyaasa kamiyyuu haa ta'u, amantaa kamiyyuu haa ta'u, eenyuma haa ta'u, nama wanna ta'eef biqiltuun isa barbaachisa. Kanaaf immoo dhaabuun unuma dhuunfaa keenya fayyada malee siyaasa kamis miti, amantaa kamis miti. Kanaaf isarraa bilisa ta'e namni hundumtuu inni jiru akkuma jirutti garaagarummaan akka jirutti abbaa isaati. Biqiltuu dhaabuun garuu kan walii keenyaati. Jijjiiramni qilleensaa akka uummata keenya hin miineef qaamni biyya kana keessa biyyi kun kan kiyya kan jedhu hundi irratti xiyyeeffatee waan hojjechuu qabuudha malee kan qaama tokkoo miti yookiin kan qaama biyya bulchuu qofa osoo hin taane kan qorataas ni ilaallata, barataas ni ilaallata, barsiisas ni ilaallata, qaama siyaasaa mootummaadhaan wal morkanis kan biraattis yoo jiraate ni ilaallata.